Gaaffii balbala galaanaa Itoophiyaa fi waliigalteen dhimmicha irratti Itoophiyaa fi Somaalilaand irra gahanii mirga qabeenya waloo waliin itti fayyadamuu fi waliin guddachuu ta'uu Inistituutii dhimma alaatti qorataa kan ta'an Shimallis Haayiluu himanii jiru. Teessumni lafa gaanfa Afrikaa dhimma siyaas-dinagdee addunyaa fi iddoo biyyoonni jajjaboon addunyaa haalaan barbaadan ta'uu isaatis jedhama. Dhimma kana irratti Faisal Adamii waan qindeessee qaba. Dhaggeeffannee walitti deebina. Dorgommee geopolitiksii jira. Biyyoonni hunduu waan kana fiikaa kan kennanii dantaa biyya isaanii irratti hundaa'eeti. Wanni namni baay'een sirriitti beekuu qabu geopolitiksii yeroo biyyoonni wal dorgommii keessa galanii safartuun haqaa dantaa biyyaati. Kanaaf akka Itoophiyaan waan sanitti ilaaltuu fi Somaalee itti ilaalu, akka Ijipti itti ilaaltuu fi Chaayinaan itti ilaalu gargar jechuudha. Maaltu gargar godhe yoo jenne namni hunduu kan ilaalu dhimma tokko keessatti yeroo ammaa kana biyya kiyyaaf maalan achi keessa argadhaadha. Haqa isaa gadi qabnee olaallee naannoo kanatti akkuma hundi keenya argine dhimmi kun yeroo ka'u biyyoota baay'eerraa wajjinillee ka'ee jira, kan deeggare jira, kan falme jira, kan immoo of eeggannoodhaan haa ilaalamu jedhu jira. Kuni maalirraa ka'ee maaliif dhimmi kun akkanatti ba'e jennee sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Warreen waan kana deeggaranii Itoophiyaa dabalatee fakkeenyaaf Itoophiyaan Somaalilaand waan kana haalatti justifying godhan irraa ka'uu dandeenya. Bu'uurri isaa Itoophiyaan justifying ittiin goote regional integration dura kaasne. Naannoon galaanaa gaanfa Afrikaa irra jiru hundi isaa misooma. Hammi misooman immoo eenyutu misoomsaa? Biyyoota biraati. Naannoo sanii miti. Fakkeenyaaf naannoo Barbaraa kana kan misoomsaa jiru gama Eertiraatiin hamma ta'e misoomsuudhaaf yaalaa kan jiru United Arab Emirates. Kanaafis bal'aatu jira. Kanaafuu waan kun misoomee hin jiru. Itoophiyaadhaaf immoo baay'ee barbaachisaadha. Uummanni keessan immoo hiyyeessa qabeenya gaarii hin qabu. So annu bira jiru kana sheer godhadhaa ta'u dinagdee bira jiru sheer godhadhaa ta'u immoo afleetiin kenna. Kuni gaaffii akkasitti yeroo dhiyaatu san keessa responsi duraa kan kennu Somaalilaand. Somaalilaand responsi waggaa kennu Itoophiyaan kan wajjin godha. So kan waggaa ta'u garuu Itoophiyaan Somaalilaand wajjin kan mallatteessite kun riilii addaati bifa addaati waan qopheeffame waan haaraa dhufe maaliif biyyoonni baay'een kaasan jennee wataallee haaraa miti. Akkuma dura sii kaasee naannoowwan kana poortiiwwan kana misoomsaa kan jiru United Arab Emirates. Jibuutii keessatti Chaayinaa fi Ameerikaa dabalatee biyyoota 11tu humna waraanaa beezii ijaarratee humna waraanaa sana achi qabate. Eessa dhufanii Ameerikaan maayila meeqa ceetee humna waraanaa fudhattee lafarratti achi qabu. Chaayinaan eessa Faransaay dhufanii achi qabu. Puntlaandi keessatti Qaataar fi biyyoonni Arabaa baay'een humna waraanaa leenjisu. Ameerikaan Somaalilaand keessa beezii qabu. Somaaleen Itoophiyaadhaan falmaati Turk naannoo san akka misoomsituu fi humna waraanaa achi qubachiistee gaggeesse. Egypt Somaalee keessa dhattee humna waraanaa akka geeffattu gaggeesse. So Itoophiyaa irratti maal taaraa ta'e yoo yaalne dantaadha. Dantaa akkamiiti? Naannoo kanatti akkan dura kaasee potentially untapped potential humni hoo itti fayyadamu naannoo kana jijjiiruu danda'u humna Itoophiyaati. Maaliif? Tokkoffaa akkan dura kaase seenaa irratti naannoon kun koloniyaalizimii ofirraa deebiseera. Babal'ina karaa adda addaatiin gaggeeffamu yeroo garaagaraa ofirraa deebiseera. Ammatti immoo lafa bal'aa uummata baay'ee uummata san keessa immoo dargaggeessa baratee waa gochuu danda'u gama dinagdeetiin poteenshaalii gurguddaa waanuma isheetiif amma ka'e kana oolan waan pilaatuma naannoo Baalee kana qofa oomishtee Itoophiyaa hunda isaanii nyaatan geessuu dandeessu. Lafa Arsii kana bichaa oomishtee immoo ekspoortii gurguddaa fiduu dandeessu. Inni kuni namoota biyyoota ammas hin jedhisaniif ifaadha. They understand that. Namni foreign policy hojjetu kana hin beeku. Itoophiyaan potenshaal akkamii qabdi? Humna akkamii qabdi? Hoo akkam goote waggaa meeqa keessatti eessa ga'uu dandeessu kan jedhu beeku. Kanaafuu poteenshaalis waan jiruuf Itoophiyaan qarqara galaanaa argatte dargaggeessi kun waa oomishee lafti kun oomishame gara hojiitti gallaan humni gaanfa Afrikaa kanatti Itoophiyaa deebisuu danda'u hin jiru jedhama. Kanaafuu Itoophiyaa naannoo galaanaatirraa ittisuun dantaa biyyoota baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf Ijipti fiigdee naannoo kana kan dhufte jechuudha. Kanaafuu wocni sun kan dhufu achirraa ka'a jechuudha. Jedhe Itoophiyaan waan gochuu qabdu lama qofaa jedhanii dhiistee akkuma isaan barbaadan akka godhan gochuu yookaan garuu eenyuyyuu haa wacu eenyuyyuu waan barbaadaa jedhu dantaa ishee seera addunyaa osoo hin diigin mirga eenyutu osoo hin diigin achi dhaqu jechuudha. An kanarraa hafe garuu Somaalilaand wajjin Itoophiyaa wanti mallatteessite ija seeratiin, ija seenatiin, ija naashinaal intarastiitiin rakkoo tokko qabu. Ameerikaan Chaayinaa wajjinis Taayiwaan wajjin sidhaasofti. Ameerikaan Somaalilaand wajjinis Somaaliyaa wajjin sidhaasofti. Erguma waan kana Itoophiyaan Somaalilaand wajjin mallatteessite ergamaan addaa
አሜሪካ ሶማሌላንድ ture isaa wajjin dippiloomaasii haasaa ture kominikeetii gochaa ture ambaasaaddarri isaanii achi ture chaayinaan lookombiloonni ergaa ture Yuunaayitid Arab Emireet akkan dura hin jedhe achirratti poortii kana oomishaa jirti naannoo sana hariiroo qaba biyyoonni baay'een puntlaandi keessatti bakka garagaraatti waan garagaraa gaggeessaa jiru kanaafuu dhimmichi qixa kanaan hubatamuu qabaadha wanti jiru kun wocni dhufu dantaa ofiiti dantaa ofii eeggachuu qofa osoo hin taane dantaa ofiirra eeggachuu darbee Itoophiyaan hoogu jabaatti boodatti dantaa nuti barbaannu naannoo sanatti humna ta'uu barbaannu maaliif Jibuutiin humna guddaa ta'e kan baane beekuu danda'u uummanni xiqqaadha lafa xiqqaarra jira risoorsii xiqqaa maqadha uummanni gaafa Afrikaa baay'een isaa Itoophiyaan garuu giddugala jirti seenaadhaa waan gara gootee beekti poteenshaalii guddaa waan qabduuf akka saniin fayyadamne insarkil gochuun naannoo isaa irraa deebisuun karoora waan ta'eef biyyoonni baay'een akkasitti iyyuu haala qabatamaa jiru garuu wantichi ani itti fufuudha. Kanarraa maal hubanna seete yeroo Itoophiyaan qarqara galaanaa na barbaachisa ulaa galaanaa na barbaachisa itti kaastu waca guddaa ture maa jechuudha Itoophiyaan laandi lookti isteetidha eenyu irratti waraana labsuuf kan jiru gaaffii ture ji'a jaha keessatti addunyaan waan sun Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaas ta'e lammiin dhimmichi dhimma siyaasaa qofa waan ta'eef dhimma biyyaa waan ta'eef lammiin waan kana hubatu nu barbaachisa eedhee falmiin gaggeeffame ji'a jaha booda hoo ilaalte paataan isaa ilaalte biyyoon addunyaa kanarra amma yeroo kanatti addunyaa kanarratti Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa hin barbaachisu biyyaadha jiru dhaabni jiru akkamitti eenyu wajjin adeemsa irratti jechuudha kanaafuu isteeppi tokko deemne jechuudha akka biyyaatti Itoophiyaan isteeppi tokko deemne addunyaa kana ugaa tokko waan hin guunne keessatti Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa akka barbaachisu amansiisuuf danda'ameera haa ta'u malee garuu akkamitti eenyu irraa kan jedhu amma gaaffii keessa jechuudha kanaafuu dhimmi kunis achirraan hubatamuu qaba wantoonni ka'aa jiru kuni dantaa qaamonni Itoophiyaan waan kana irratti sirriitti akka hin baane qaban sirriitti afarsani malee adeemsa keessa wanta ta'uu danda'udha wanti Itoophiyaan Somaalilaandii wajjin goote wanta Ameerikaan biyyoota addunyaa kana baay'ee wajjin goote wanta Turkii gochaa jirtu wanta Ijiptii waan kan gochaa jiru maaliif Turkii achi deemtee qaxxaamurtee dhufte Somaaliyaa keessatti humna waraanaa ijaaruu hin dandeessi taanaan militarii beezii ijaaruu dandeessi taanaan poortii irratti fayyadamuu dandeessi taanaan Ameerikaan maayila meeqa kaabaa dhuftee baharratti kana gochuu dandeessi taanaan Chaayinaa achi dhufte taanaan Itoophiyaan ollaa kana keessatti militarii beezii ijaaruun maal ishee miti ta'a Itoophiyaan naannoo kana poortii kana fayyadamuun maal ishee miti ta'a bifa saniin hubatamuu qaba. Hundeessaa fi walitti qabaan boordii waldichaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa FM Finfinnee 92.3 himanii jiru. Waldichi hojii gama barnootaatiin hojjetaa jiruun milkaa'inni guddaa argamaa jiraachuu kaasuun iccitiin milkaa'ina kanaa deeggarsa uummataa fi mootummaa ta'uu eeranii jiru. Gonfaa Baayisaa gabaasa dabalataa qaba. Waldaan misooma Oromiyaa bara 1985 hayyootaa fi abbootii amantaatiin rakkoo hawaas dinagdee bakka baajatni mootummaa qaqqabuu hin dandeenye furuuf waldaa hundaa'edha. Waldichi turtii isaa waggaa 30 keessatti piroojektota rakkoo hawaasaa furan garaagaraa hojjechaa jiraachuu hundeessaa fi walitti qabaan boordii waldaa misooma Oromiyaa Abbaaduulaa Gammadaa FM Finfinnee 92.3 himan. Waggoota 30 darban akkaataa gaariitti hojjetee dheetanan aman bishaan irratti bishaan dhugaatii irratti jallisiitti xinnoo irratti barnoota irratti fayyaa irratti bakka mootummaan hin geenye gahuudhaan mootummaa gargaaruudhaan uummata bira gahuudhaan waan baay'ee hojjeteera hagam beekutti karaa kanaan amma piroojeektii 7,000 ta'an raawwatamanii jiru jedhee tallaala. Waldichi hayyootaa fi abbootii qabeenyaa quuqama uummataa qaban sochoosuun manneen barnootaa bultii addaa ijaaruu danda'eera. Waldichi yeroo hundaa'uu qormaatilee garaagaraa dandamachuun deeggartoota miiliyoonotatti lakkaa'amu horachuus danda'eera. Waldaan misooma Oromiyaa barattoota qaxalee kalaqaan gahoomaan horachaa jira. Iccitii milkaa'ina kanaa duuba hirmaannaan hawaasaa fi mootummaa akka jiru Abbaaduulaa Gammadaa ragaa ni bahu. Hirmaannaan hawaasaa baay'ee guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf eduu fi beela'uu Oromiyaa guutuurraa godina hundarraa barattoonni keenya bitanii nyaachuun qaban jedhee xaafii walitti guuree manneen barnootaa kanaaf fida foon nyaachuu qabu jedhee sangaa fida waan adda addaa deeggaraa kuni anaaf waan guddaadha. Barattoonni keenya kunis akka cimantan godhe tokko isa duubantan jiru uummata jabaadhu jedhu barattoonni kun barataa 700 ta'u garuu uummanni kun hundi isaan deeggara isaan maatii tokko duwwaa hedduun ta'een ijoollee uummata kan hundaati kuni ijoolleen kun akka ciman godha ijoolleen duwwaa hedduun ta'een waldaan misoomaa fi keessumattuu dameen barnootaa barsiistonni akka ciman istaafiin achi jiru akka cimu waa hunda godha kanaaf ani kuni ga'ee guddaa qaba jedhee tallaala kana duwwaa hedduun ta'een
mana bultii addaatiin alaa amma special schooliin bakka godina hunda keessatti banamaatii jira. Tan bultii hedduun ta'een tan deeggarsa addaa qaban loogoo waldaa misooma Oromiyaatiin tan biratan tiijik maateriyaal tan ittiin barsiisan tan deeggaraman manni barnoota addaa bal'inaan banamaa akkam yaadadhutti gara 70 ga'anii jiru. Kuni gara deemaa jira irra caalaa bal'achaa guddachaa kan gochaa jiru. Kana bira darbee mootummaan naannoo Oromiyaa kan akka moodeelii gaariitti fudhachuudhaan mana bultii addaa 7 ijaare. Manneen bultii addaa kun amma waggaa 2ffaarra jiran barataa fudhatanii leenjisuu erga jalqabanii. Kanaaf hawaasa duwwaa heduu ta'e mootummaanis xiyyeeffannoo addaatti kennee irratti hojjechaatii jira jechuudha. Addunyaa teknooloojiidhaan dorgomaa taate uumuuf barnoonni furtuu guddaa waan ta'eef hawaasni qooda fudhattoonni damee barnootaa hundi cimanii deeggarsa isaanii cimsuu akka qabanis dhaamaniiru. Hedduun baratiin addunyaadhaan dorgomuun hin danda'amu. Kanaaf hawaasni barnoota irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennuu qaba. Sirriitti cimsee ilaaluu qaba. Sirriitti cimsee hojjechuu qaba. Deeggaruu qaba.